Jaalatamtoota hordoftoota maatii chaanaalii koo akkam fayyaa keessan baga fayyanaa taatan nagaa kootii addas viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana baay'ee itti bohaartuu baay'ee itti bashannantuu sana malees immoo hubannoo irraa argattu jedheetan yaada. Viidiyoon adda maatiin durbi tokko jechuudha. Intalli durbaa tokko mucaa tokko jaallattee haala ittiin jaalala ishee sana itti ibsachuu sodaattee sana booda immoo mucichi sunis osoo ishiin akkasitti jaallattu jaalala ishee hubachuu wallaalee jechuudha. Sana booda intalli sun jaalala ishee sana ibsachuudha jechuudha. Mucaa sana jaallachuudha. Jaalala keessa galchuudha mucaa sana maal agarsiisti mallattoo akkamii agarsiisti sadii mallattoo 81 yookaan immoo amaloota intalli sun mul'istu 81 qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kana haaraa taanaan please subscribe godhamu maatii keenyatti dabalama. Sana malees viidiyoo kana jajjabeessuuf laayikii naatu kan isiniin jedhama. Mee kallattumaan viidiyochatti sinaafu egaa maali durbi tokko dhiira tokko jaallattee amala akkamii agarsiistu osoo isheen sodaattee jechuudha. Dhiira sana sodaattee sana booda mucichis barachuu fi didee ishee gaafachuu didee jechuudha. Tarii jaallachuu dhauu danda'anis garuu jaalala ishee hubachuu fi didee akkamiin jaalala ishee itti ibsatti sana malees immoo akkamiin jaalala keessa galchiti jedhu qabxii tokkoffaa yoo ilaallu akkan ta'e jechuudha. Intalli sun irraa fagaattis ta'e itti dhiyaattis ta'e jechuudha. Maal gooti akka obbolummaatti itti dhiyaatti. Akka obbolummaatti yoo hin jedhu fakkeenyaaf nama sanii rileeshinii wajjin qabdu yookaan immoo walitti dhufeenya wal beekumsa wajjin qabdu yoo ta'e jechuudha. Waaw ati obboleessa koo fakkaata. Haasaan kee obboleessa kee fakkaata. Obboleessa koo fakkaata deemsi kee taphni kee maal kee kolfi kee waan hundi jechuudha. Obboleessa kan koo fakkaata. Oesuma koo fakkaata waan akkasii jechuudha. Gara dhaloota kanaa jechuudha. Akka bakka hin jira miti akka obbolummaa taatu obboleessa koo akka maal jettee jechuudha jalqaba. Wanta nama mudate waan sinitti maa jiruuf jechuudha. Akka jetteetti miti sana booda dhawaata keessa wanta obbolummaa dhiistee gara jaalalaatti jijjiirtee jechuudha. Kanaaf kun akka obbolummaatti itti dhiyaachuun kun mallattoo durbi tokko jaalatu dhiira tokko jaallattee jaalala ishee sodaattee jechuudha. Ibsuu sodaattee kallattii biraatiin yookaan immoo muudii fayyadamtee kallattii itti ibsattu. Inni lammataan maalinni hin jaallatti isatti immoo sodaattee maal gooti akka mucaa sana jechuudha qalbii isaa hatuudha. Maal gooti uffata babbareedaa uffata miidhagaadha jettee kaawwatte jechuudha. Fakkeenyaaf uffata baay'eetu toltu ta'uu danda'a. Uffata qaama ishee qabu uffata naannoo harmaa naannoo duuba ishee bareechee mul'isu hin jira miti. Wanta akkasii sana kaawwattee fuuldura isaa deemti jechuudha. Maaliif dhiirri kun ijaan amana jedhama miti. Akka jaalalli qabuuf jechuudha. Jaalala mucaa sana qabsiisuudhaaf fuuldura isaa deemti. Wanta adda addaatti agarsiisa jechuudha. Deemsa ishee fuuldura istaayilii adda addaatiin deemti. Uffata babbareedoo uffata qalbii isaa jedhamu yookaan immoo qalbii isaa booji'a jettee yaadu jechuudha. Uffata ishiitti bareedu uffata namni raatis irratti jajju jechuudha. Uffattee fuuldura isaa deemti. Sana booda mucaan sun taate jaalala keessa galee jaallatee intala sana gaafachuu danda'a. Kan isan immoo ani jaalladhu akkasii ati obboleessa kiyyaa miti minaamin jetti garuu hin sobdii sana booda jaallattiin jechuudha. Kanaaf uffatni inni isa lammataa yookaan immoo wanta qalbii isaa mucaa sana saabsu jettee yaaddu keessaa isa lammataati jechuudha. Inni sadaffaa fi inni itti aanu immoo maal gooti durbi tokko jechuudha. Mucaa tokko jaallattee fakkeenyaaf suuraa ta'uu danda'a irraa fagaattee jirti isaanii jechuudha. Suuraa isaa ta'uu danda'a jaallatte yookaan sagalee isaa yookaan immoo qaama isaa jaallachuu dandeessi jechuudha. Maal gooti fakkeenyaaf Facebook irratti wal baratan yookaan immoo giruuppii ta'e keessatti wal baratan yoo ta'e jechuudha. Maal gooti poostii inni godhu jechuudha. Poostii mucaan sun godhu yookaan immoo ilmi dhiiraa sun godhu tuqaa tokko maan taane tuqaa tokko Facebook irratti poostii godhe mallattoo laabii mallattoo laayikii maqaa reakshin hin jira miti mallattoowwan adda addaa kana keessif jechuudha. Sana booda bakka hin jejji wanta fakkeenyaaf waama xiqqoo tokko yookiin waan sabboonummaa yoo warreessi mucichi jechuudha. Hin jejji jechuudha. Baay'ee ati sabboonaa mucaati ati nama akkasiiti jechuudha. Sana booda maal gooti jaalala keessa akka galu taasisa. Wanta hundayyuu mallattoo jaalala ishee ittiin ibsattu hundayyuu gootee jechuudha. Poostii isaa viidiyoo isaa maal isaa hunda isaa jechuudha. Hin jaallattiin fokkataadhuma kamiyyuu haa ta'u waama fedhe poostii haa godhu waama ishee jibbisiisu haa godhu laayikii gootii mallattoo laabii gootii bakka mallattoowwan babbareeduu mallattoo isa bashannansiisan yookaan immoo isa hawwatan
inni itti gammada jettee yaaddu yoo jiraate jechuudha. Mallattoo sana jala tuqxee fi jala guuti jechuudha. Kanaaf as keessa namni gootee jirtu hin dhabamtu miti. Hin dhabamtu. Inni afuraffaa fi inni itti aanu immoo jechuudha. Durbi tokko dhiira tokko jaallattee akkamiin jaallashee ibsatti. Dubbii mucaan sun haasa'u hundayyuu kolfaan xumurti jechuudha. Hin kofaltiif. Waama xiqqoo haasa'in jechuudha. Waama nama hin kofalchiisnes yoo haasa'e. Wanta nama hin kofalchiisne, wanta nama hin hawwanne, wanta nama dabbaru si haasa'e jechuudha. Hin kofalti bakka seeqaa irra keessa kofalti jechuudha. Afaan hin kofaltii fi bakka mucaan sun yeroo hundayyuu jechuudha akka ishii ilaalu yookaanis immoo akka ishii gammachiisaa jiru wayii itti fakkeessitee jechuudha. Akka jala keessa galu yookaan immoo akka inni ishee jaallatu, akka ishee gaafatu, akka isheetti dhiyaatu godhi jechuudha. Fi inni itti aanu immoo durbi tokko maaliif jaallattee dhabdi? Kanaaf immoo yoo jaallattee dhabdee sodaattis jechuudha. Haala kamiin itti ibsachuu dandeessi? Fakkeenyaaf maal gooti? Inni shanaffaan jechuudha. Bilbila nama sanii qabdi taanaan jechuudha. Bilbila nama sanii yookaan immoo iimoo, telegiraam, waatsaappii, bootii maal kana qabdi taanaan jechuudha. Maal gooti? Akka waan nama biraatti koomantii, akka waan nama biraatti ergaa barreessitu wayi, miseejji barreessitu wayi karaa kallattii isaatti ergiti jechuudha. Bilbila isaatti irratti ergiti. Sana booda tarii dallatuu dandeessi fakkeenyaaf osoo hin ilaalin dallatuu dandeessi yookaan immoo eegalaalii geesse jechuudha. Eegalaalee xumuree dhiifama nama biraa akkasitti erguuttiin sitti ergee midhaan jettee dallatuu dandeessi. Kun mallattoo baay'ee mul'atudha. Fakkeenyaaf bilbila kallattii fa'aa yogguu nama biraatti bilbiluu hedanii kallattii nama mucaa sanatti bilbilantu mul'ata. Kanaaf kunis jaalala keessa isa galchuu danda'a. Na jaallachiisuu danda'a. Natti dhiyeessuu danda'a jettee wanta yaaduuf jechuudha. Bilbila nama sana yoo qabaatte miseejii isaatiif osuma beektu kana wallaali jettee jechuudha. Maal gooti silaas duute jaalala. Kanaaf akkas ni godhani kun immoo jaalala keessa tarii mucicha gara ishee fiduu danda'a. Qalbii isaa keessa isheen yoo jiraatte akka inni gara isaa ishee sana dhufuuf karaa banti jechuudha. Inni jaaffaa fi inni itti aanu maal gooti yeroo hunda jechuudha. Kallattii inni mucaan sun bahu hin eegdi. Inni akka dhagaarreetti jechuudha. Fakkeenyaaf ollaa yoo ta'an jarri sun jechuudha. Mucaan sun ollaa ishee yoo ta'e jechuudha. Kallattii inni yogguu bahu ni eegdi. Sana booda bakka inni deemu hunda deemtee akka waan achitti tasa walitti dhufanii wayii hin jira miti. Akka waan achitti tasa walitti dhufanii wayii itti dhufti. Jechuun walumaa galatti deemsa isaanii hordofti. Deemsa isaa hordoftee bakka bareeda inni jiru taanaan jechuudha. Bakka bareeda sanitti wajjin mul'achuu isheeti. Bakka namni argutti mul'atti jechuudha. Inni torbaffaa fi inni itti aanu immoo maal gooti? Durbi tokko fakkeenyaaf mucaa tokko hin jaallatti haa jennu. Inni garuu akka isheen jaallattu hin beeku wajjin haasa'aa jira. Fakkeenyaaf ijoollee kilaasii tokko ta'uu danda'a. Maal gooti? Yogguu haasofsiisaa deebi'utti wajjin wanta biraa haasa'uu danda'ani harka isaa akkasitti jechuudha. Harka ishee tikashaarra godhatti, itti riiqatti hin jira miti akka waan nama tasa kolfee itti bu'u wayiifa. Sana malees immoo yogguu kufaltu, yogguu haasoftu jechuudha. Ija isaa keessa ilaalaa haasofti jechuun akka inni bakka ijarraan wanti nama dubbifamu jira miti akka ija ishee keessa ilaaltu. Yookaan immoo akka isheen jaalala keessa seenii wanta fuula ishee keessaa wanta tokko jaallate yookaanis immoo qaama ishee keessaa iddoo tokko jaallate akka ishee jaallatuuf jechuudha. Gaaffii jaalalaa dhiyeessuuf akka gootuuf jechuudha. Itti riiqachuu, yogguu wajjin taphattu itti bubbu'uu, harka qabattee deemu, as jala godhattee harka maal godhattee deemu. Sana malees ija keessa ilaaluun kun jechuudha. Jaalala mucaa tarii mucaa sana jaalala keessa galchee mucaan sun immoo deebi'ee na jaallataa yookaan immoo mallattoo gaaffii jaalalaa naa dhiyeessa jettee wanta yaaduuf jechuudha. Inni saddeettaffaa fi inni dhumaan immoo maal goote? Durbii tokko hin jaallatti mallattoo kana hundaayyuu hin ibsitiif. Inni ammas hin galuuf tanan jechuudha. Otoo isheen akkasitti ibsituu hin galuuf tanan jechuudha. Yogguu isa bira geesse yeroo hundaa hin buusi. Fakkeenyaaf manattis buusi, isa biraattis buusi. Maaliif tarii akkasittis naa hubataa laata jetteeti. Fakkeenyaaf yogguu sababa hin qabu boo'ichi ishee jechuudha. Yogguu boosu sanitti jechuudha gaaffii tarii gaafachuu danda'a miti maaf boossa maaf akkas taata maal jedhanii gaafachuu danda'a. Isheen wanta sababa hin qabne itti himti yookaanis immoo akkasuma nan boo'u yookaan immoo maatii kiyyatti akkas na godhettee yogguu hunda fuula isaa fuulduratti boostu jechuudha.
Tarii as keessaa jechuudha saddeettan kana keessaa wanta tokko gootan jedhe tayyaan muu jaalalli isin hin qabne laata. Jaalalli isin hin qabne taanaan fuulduratti gochuun keessaa waan oolle ijoolleen shamarran jechuudha. Ijoolleen dhiiraa immoo mallattoon akkasii jaalalli keessan yookaanis immoo durba tokko irraa isinitti mul'annaa jaalladhaa malee hin dhiisnaani. Egaa hordoftoota chaanaalii kun viidiyoo nadhaaf qabadhiisa kanaaf viidiyoo xalanummaa hanga walitti deebi'utti nagaan naaf tura. Gaafii yaada qeeqaloo qabaatan immoo komentii jala naa kaa'aa. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaan naaf tura isinan jaalladhaa. Bye.